አጫሉ እንደሳ ባለቤት እንደውም ዋነኛ ገዳዮች እናንተ ናችሁ። ያዋርዱ አዘጋጆች በይፋ ወጣችሁ ይቅርታ መጠይቃለሁ። Akkuma dhageessani warri Hacaaluu Dheengadda koonsartii wayii gaggeessitee turte. Waan isin dhibu keessaa viidiyoon qananii kan gadhiifamaa jiru fuuluma peejii TikTokii irratti. Kanuma irratti footoo immoo kan gadhiisaa jiru eenyuun? Garuu arra footoo qananii kana argeetiin wallahi hedduu garaanii naate. Dhalaan feetii agartee dhiira jaalattuuf waan hunda haa obsitu garuu. Maakiiniif ibsaan wallolanii jiraniim. Maakiin akka jettetti rakkattuu faqiira waa tokko hin qabne jaallachuu kooti na salphise jettee miidiyaa irratti dubbatte. Oduchi Subaam. Koy orotaan kan isinin jedhu silkii koo maaliifan bite koy silkii koo kan hin biteef waan gaggaarii irraa laallachuudhaafan waan hin beekne irraa laallachuudhaafan barnoota gurguddaa irraa barachuufan silkii kan hin biteef kanaafan amma garuu maal laataa jira nyaata akka hin nyaanne illee na godhaa jira bilbilli kun amma kun waan utuu isaan nyaatan hin jira ammallee. Ujini ajala ini tajuta ya. Kun isaan nyaatan hin jira. Waan akka kana nutti gadhiisaanu akkamitti nyaannash? It's gone bad this life. Nobody. It's gone bad this life. Vumiliane. Nakugambe mama kusula kumutima. Obongo wa hivyo shiwa beri ama. Maana qofati tu nyaatin ta'a sinis nyaatan. Akka kana walitti taana malee an qofti maa inni daawoo hin qabaan. Baj bakara natti humbe qabtame. Sanas yaade hundas laale fafa keessaatiin qabu hunda keessa jaalala kan keessaale. Teknooloojiyaa. Oorotaa durba malaaxaa agartanii beektu? Fakkeenyaaf akka kan mallas hedduu kanaan qofa malaaxaa taate ammaasii agartanii beektu? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo darbe viidiyoo tokko gadhiifnaan shamarri malaaxaan hin jirti shamarri malaaxaan warri dhiiraa durba kanarraan bareeda miti malaaxufti dubartiin illee tu staayilii kanaan murattanii osin malaaxaan jirti akkuma haasaabiitti fudhaati tu staayilii kanaan murattanii maal isinitti fakkaata garuu immoo irraanfannee akkuma nama mataa qabutti yeroo nuti akkana jenne hin jiru እና አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጅራ ኦቦሌሰኮ አዲኤሰ ጅርታ ፈላን ቀቡ ወንቲ ኩን waliin taanii itti barbaannu fala isiniin jedha. Amma kun mala qabaa oroota. Mimi mala akkamii kennitu mimi namni mala isaa beektan koomentii jalatti barreessaa fi mucaa kanaaf ergina namni mala isaa beektan. Diina jaaladhee lafatti hafeennaan jaarsuma kiyya fuudhanii irra kaayan jechuu. Sijjamar yoom lafatti hafe wal jaalanne wal fuune baranaaf inni waa walitti hin deemne walitti fiddaniiti gootan jechuu. Bataam እኮ ይገርማል አማ Sa'a kana mee nama kan feemasota kamtu taa'ee moobaayila naa bitaayoo jee ol isin galchee hayyee jee maallaqa isin wali qabee yoo maarree jee hayyee jee uummata kana kadhatee akka kadhattuu ta'e asii waa meeqa maqaa kiyyaan namni na jaalatu waa meeqa asti godhaan hin turreen mana bunaa yoo jettan hayyee jee sa'a kiyya geema kiyya waan hin xiqqimii irraa harka dhiisee isiniif wanni godha jechuudha garuu ol seentanii gastii na arrabsitan. Dubbiin achirraa kaate gastii seenanii na arrabsan maaliif na arrabsan viidiyoo waraabamanii gisee poost godhan viidiyoo waraabamanii gisee poost godhameen fooloo harkatanii feemasa ta'an jechuudha saniif ol seenanii na arrabsan. Maakiin gadda waan ta'e asooftee turte maal akka asooftee garuu beektu? Ifii miskiina ta'e miskiina jaaladhee kun akkatti hafe lafatti wallaahi miskiina jaalachuun bareedaa miti jechuudha. An namni rakkataan nan tamachoo jettee har'a immoo deebistee akkas jedhaa jirti. Maal dubbatu miti malee. Waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha. Mormibili illee daakuu nasabari sanni qalbii fuula bareennisa. Akkuma keessa ganaa keessa bitasee bitaan kana jalata surraa isaa. Moora farda kun ganaa illee barageera. Andu'aalam akka kanaatti beekaa gileendisu malee viidiyoon amma Andu'aalamiif ba'aa jiru gara mana hidhaatuun ta'in gara boollaatti waan isa geessu kun maatii jaraati.
dubbiin kun ituma deemaa jiru gara warra Hacaaluutti dhufee jira. Warri Hacaaluu kun haidhamtu akkasa taatu wanti jedhamaa jiru waan baay'een haasa'amaa jira። ሃጫሉ ሁንዴሳ ባለቤት በጣም ብዙ ሰዎች ያከብሩሻል። ሴት ነሽ፣ ወጥተሽ አደባባይ ላይ ይቅርታ መጠየቅ አለብሽ። ይሄ በግለሰብ አንቺን ይመለከታል። ሴት ነሽ፣ እዚህ ጋር ነው ጠንካራ ጎንሽን ማሳየት ያለብሽ። ባደጉት ሀገራት አይደርስም እንደዚህ አይነት የአዋርድ ፕሮግራም ላይ ኢንታየር ካሪየር ነው ዳሜጅ የሚሆን እንኳን ሊሸለም ማለት ነው። ገና የፍርድ ሂደቱ ባልተጠናቀቀበት ሁኔታ ላይ ገና ሰዎች ሴቶች ተሰብስበው ወይም ደግሞ የሴቶች ሚኒስትር ፍርዱ እንደገና የክስ ሂደቱን ያስቀጥል ባልታወቀበት ሁኔታ ላይ ተንደርድራችሁ ፕሮግራም አዘጋጅታችሁ መሸለም ማለት ከዚህ በላይ ሁለት ጊዜ መግደል የለም። እንደውም ዋነኛ ገዳዮች እናንተ ናችሁ፣ ያዋርዱ አዘጋጆች። በይፋ ወጣችሁ ይቅርታ መጠይቃለሁ። akkuma dhageessani warri Hacaaluu dheengadda koonsartii wayii gaggeessitee turte. Koonsartii sana irratti immoo Andu'aalam koonsartii sana irratti weellistoota Itoophiyaa keessaa gurguddaa kan jedhaman keessaa inni tokko isatu shallamamee ture. Ituu namni kun badiin guddaan irra jiru akkamitti koonsartii kana irratti dhufee shallamaman jedhu gaaffii guddaati ta'e. ልንገራችሁ ችን ሀገር እያመሳት ያለው የሀጫሉ ህይወት የሀጫሉ ፍትህ ማጣት ለገዳዮቹም ለዝምተኞቹም ደም እንባ እያስለቀሳት ያለው የሀጫሉ እንባ የሀጫሉ ደም ዛሬ ደግሞ የዚች ልጅ ደም ይቀጥራል። ሁሉ ጊዜ የንጹሃኖች ደም ስማቸው ያልተጠራ ስማቸው እቺ ሀገር የደም ሀገር ናት። በነገራችን ላይ ደም ይጮህ። የዚች ሀገር ሰላም የሚመጣው የፍርድ ቤት ፍትህ ሲስተካከል ብቻ። ፍትህ ካለ የገደለም የማይታሰርበት ያለ ጥፋት ሰው የሚገደልበት ያለ ጥፋት ሰው የሚታሰርበት መቼም ሰላም አትሆኑ። በተለይ ወደኛ አካባቢ ኦሮሞ አካባቢ ሰላም አትሆኑ። ፍትህ የለም። ውሸት ነው፣ በጣም ውሸት ነው። አይደለም ፎቅ አይደለም ምናምን ሀገሪቷን እንዲገለጣችሁ ባልማዝ ብትሰሩ ሰላም የላችሁ። ምክንያቱም የንጹሃን ደም ይጮሃል። ከ30 ዓመት በፊት እዛ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ፊንፊኔ ላይ በየሆቴል በየአንደርግራውንዱ የተቀበሩ አጥንቶች አሉ፣ የጠፉ ህይወቶች አሉ። በየአስፓልቱ ላይ በጥይት የተመቱ የፈሰሱ ደሞች አሉ። Ata'u malee sababii qananiitiin wanti danuu haasa'amaa jira. Inni tokkoffaan immoo Ameerikaa keessatti deeggarsi hiriira nagaa godhamuudhaaf. ቀነኒን አስመልክቶ በአሜሪካ ሰልፍ ተጠራ። በአሜሪካ ሚኒሶታ ነገ ጁላይ 4 ለቀነኒ አዱኛ ፍትህ የሚጠይቅ ሰላማዊ ሰልፍ መዘጋጀቱን ፋስት መረጃ ሰምቷል ሲል ይሄንን አስነብቧል። የሞዴል ቀነኒ አዱኛ ቤተሰቦችና ዘመዶች ከጎናችሁ ነን የሚል የአጋርነት መሰባሰብና ቀነኒን ፍትህ እንድታገኝ የሚጠይቅ Ata'u malee kan kana haasa'aa jiru jara sana qofaa miti. Uummanni keenyas baay'ee kanarratti aarii baay'ee waan guddaa dubbataa jiru. جلسني أفان رمات الناس لا لا من سورة كني لما تدوت مش أيون تينا كشكل مش عن كنا مش أيون تون ممتد لا لا لو كبيسم بلجاجون نمكين شركة بنينغو دا برانغا كبجمع في جالة تما دكتور أبي أحمد عداداني شرابي شمال سبديسا gaafa galateen maallaqaaf lafa saamame jettisanii namicha hudduu haala isaa seettanii as baaftanii gammannee jirra. Kanallee dhugaa mucayyoo tanaa baasaa nu gammachiisa. Dubbii kana irratti booddeetti deebinaati. Israa'eliif Iraan akka jarri wal lolaa turan beektu. Israa'eliif Iraan yeroo wal lolan kana keessatti immoo waan isin dhibu keessaa Iraan jechuun biyya muslimaati. Biyya muslimaa kana immoo kanti wal lolaa ture jara Ayihudootaati. Saawud Arabiyaan kana irratti eenyuun gargaarti jettanii yaadu? Saawud Arabiyaan Israa'el irra dhuftee ኢራንን ሩኩታ turte በጣም አስገራሚ የተባለ ዜና እየተሰማ ይገኛል። ሳውዲ አረቢያ በኢራንና በእስራኤል ጦርነት ውስጥ ተሳትፎ ስታደርግ እንደነበረም አሁን ላይ መረጃዎች እየወጡ የሚገኙ ሲሆን ተሳትፏ ደግሞ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ለእስራኤል ጦር ድጋፍ ስታደርግ እንደቆየች ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። እንደሚታወቀው ሳውዲ አረቢያና ኢራን በእርግጥ ምንም አይነት ፖለቲካዊ ግንኙነት የላቸውም፣ እንዲሁም ደግሞ እንደ ጠላት የሚተያዩ ሀገሮች ናቸው። ነገር ግን ኢራንን ለመደብደብ እስራኤልን ትደግፋለች ተብላ ያልተጠበቀችው ሳውዲ አረቢያ የአየር ክልል ለእስራኤል በመክፈት እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የራዳር ዴታዎችን ሼር በማድረግ ከዚህ ባለፈም ደግሞ የኢንተለጀንስ መረጃዎችንም ለእስራኤልም ስታጋራ እንደነበር አሁን ላይ የሚወጡ መረጃዎች ገረዱ ቢከኛ ቴሮ ዲቢኑ ቪዲዮን ቀነኒ ቪዲዮ አከሚቱ ገዲፈም ዋንስ እንደቡ ኬሳ ቪዲዮን ቀነኒ ከን ገዲፈማ ጅሩ ፉሉማ ፔጂ ቲክቶክ ሲረት ከኑ መረቲ ፎቶ ሲሞ ከን ገዲሳ ጅሩ ኤኙን ዱቢ ጉዳ ከን ካሴ ጅሩ ከና ፎቶ ሲከና ከን ገዲሳ ጅሩ ኤኙን ዱቢ ከና ሞቱ ቤ ካጅሩ ጊዜ ዱራ ባሱ ዲሴ አከሚቲ የሮ ከነ ኬሰ ባሱ ደንዴ ዱራ ጊዜ ሴሪ wanta kana qabee jiru maaf gara ummataatti baasuu dhiise. Dubbii guddaa kan kaasee jiru kana viidiyoon si gadhiifamaa jiru immoo kana fakkaata.
akkuma isin agartan fuulli ishee akkanatti rukutamee jira. جرن شرويتو جرا شرط أتمويتو جرا لغة ربي سنجرا أنا كأجهز صوتي أباد فوتو كان فيديو كان كيتي هجما كان ليدي ركوش ما قبل أنا عنده علامة تجسي نمبر تجسي بيكون كان كأمريكية just قد لغة ربي هدو نتل أجامي هدو تك بكامل تسمعي رجوف فيديو كني نرب كزيد رو أنا كن زين أكمل تأكيد أنا مفتاجر وانا كنا كاد بدين بيه والله ميديا رتي أسبه هدون فلا هدو دبتو جاتو واي فلسطين تهو واي دلا قد أمرو تهو واي إثيوبيا خيسة ديم جروفي واي أورامو تو هدو دبتو نجارة دكارو نيسو تادا ميديا رتي بهو بيتيني garuu arra footoo qananii kan argeetiin wallahi hedduu garaanii nyaate dhalaan feetii agartee dhiira jaalattuuf waan hunda haa obsitu garuu waan akkanaatiif obsuun qabda wallahi raadiin ummanti mana ibsite dhiqeenyarraa jaarsa feetiif waan hunda obsi garuu yoo harkasi kaasuu fi dhalaa biraa kanaan neessu tahee dhiirti akkasii hin jijjiiramtu amma isiin haa kanatti tumamaa turte haa kanatti dhiigni sii bahaa ture obsaa taa'u turte osoo hin dubbatin macarrashaa isa geesse hunnoo isiin qabrii jirti inni nagaan jiraachuu jira justice for qananii afaan ingiliffaan isirraa hin dubbadha dubbii tana cal jechuun qabdan oromoo wallahi azim dhiiga miqoo tanaa deebisuu qabdan karaa biraatiin immoo maakiiniif ibsaan immoo haala kamirra jiru kan jedhamu haasa'amaa jira. Maakiiniif ibsaan wal lolanii jiraniim. Maakiin akka jettetti rakkattuu faqiira waa tokko hin qabne jaallachuu kooti na salphise jettee miidiyaa irratti dubbatte. Maakiin aasaasii keessatti akka jettetti kashalabbee duuriyyee biyya faranjii karaarra dhaabattee sirbaa ooltu gurbaa surree ciccittuu keewwattee karaarra dhaabattee sirbaa ooltu gurbaa mataa diimeffattee mataa akka biyyoo lafaa gootee karaarra dhaabattee sirbaa ooltu jaallachuu kooti na salphise jettee dubbatte. Maakiidhaa fi ibsaa jidduutti wal dhabdee guddaan uumamee jira. Maakiin akka jettetti faqiira rakkattuu hiyyeessa jaallachuu kootti baay'een gadda jettee fuula tiktokkii irratti haasofte. Jidduu jara kanaa wal dhabdee guddaan uumamee jira. Akkuma kanaan dura isinitti himaa turre namni miidiyaa irratti wal fuudhe miidiyaa dhuma irratti walii kaa jennee isinitti himaa turre. Oduchi subaam. haasaan akka kana jedhu hin jiru isinis kan isin haasoftee isaaf yaaddee miti. ከባከባት እንዲህ እንዲጠብቃት ማናዘዘው ወንዱን ሴቷን እንዲያጠቃ ሴት ናት አካል ሴት ናት ሴት ናት አራው ማል አንጀተሬ የሮ ሰነምኒን አንራብሲ ወይ ጅራ እጂ ጋራ ከነ ዱበቲ ዋን አገር tamutaan ifkee saayasanii jetti oromoon dhugaa irra cicceetiin du'a yoomillee an abbaan feete asii afaan bani asii waan feete jee dhugaa irra cicceetiin du'a arrallee suuraan tu shoppiidha jee ela maatiin ammallee murtee an du'aalam goosaatiif kannamu qofa eegaa turan ammallee jecha kiyya kana qabiitu manaa taa'iin viidiyoon ajaa'ibaa viidiyoon ta yeroo sanii ta dhiinii ka ajaa'ibaa yaa hundinuu gad dhufaa jirti qabiitu manaa taa'iin ar'aantan shooppiidha jee yoo barbaachisaa ta'e yoo ati ammas silaa dhugaanii haaddaa dhugaan an irra ciccaa ture hundaa'u yoo haaduu barbaadde iskiriinshotiin fagoon jiru guututti oliin sii dachaasa honoo viidiyoon taan tiiktook irra jirti taan oliin sii dachaasa mee ar'aantana maal naan jetta deebisummaan kee maal ta'a ilaa oromoo namni obboleettii qabu
obboleettii namaatiin ni quuqama. Namni intalti dhalaa jala jirtu intala dhalaa namaatiin ni quuqama. Namni haati isaa dhalaarraa dhalate intala dhalaatiin ni quuqama. Namni ilmoo dhalaa dhalee lafaa qabu ni quuqama. Namni namummaa qabu namaa ni quuqama. Dhugaa murteessuu sodaachuu fi irra dibaaf yaa akhi an kijiban jaala. Ana osoo abbaa kiyya taate gixxim jeetiin mana murtii dhaabbadhe itti murteessee biraa deema. Kijiban jaaladhu waan ta'eef. Abbaan feete asii viidiyoon kan biraa dhokotis viidiyoo baay'eetu jira jedhamaa jira. Viidiyoo kanas yeroo inni bahu kan wajjin laallu ta'a. Haa ta'u malee kanarratti ammallee immoo isatu ajjeese isatu akkas godhe jechuu hin dandeenye. Garuu immoo viidiyoon amma bahaa jiru kun yoo dhugaa ta'e akka inni ajjeese kan mul'isudha. Sagantaan haraaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti sammuu itti deebinutti isin jaallatamtoota.